Gaafii gaafatan gaafiin isaanii gaafii hunda keessanii namoonni akka yaadaatti yaada kennanis yaada hunda keessaniiti gara hunda keessaniiti jechuudha. Dabalumaan gara gaafii gaafatameef deebii akka dhageeffattan yoo danda'ame naamusaan teessoo keessan teettanii akka dhageeffattan isin gaafannaa gara waltajjiitti. Galatoomaa Saatoo anilee asumaan ergaa takkaatu na dhaqqabee warroonni afooshaa as keessa jiran afooshaan obboleetti ijoollee Jimmaa Jalmootiin qabate deeggarsa jawaariif illee waan jiru yoo ta'u hiree hin qabnu jee isin hundi hiree hin qabdan namoonni deeggarsa akka dhuunfaatti illee jawaarii godhuuf dhuftan hiree hin qabdan gumaata illiif illee warra godhuuf heeruu bituurraa jee jiras keessa isinis ni qabdanii deebisaa boodee jechaadha jechuudha. Galatooma. Hayyee ni dhagama. Ni dhagama. Ni dhagamaami. Dhagama mun dhagama. Gaafiin duraa warri mootummaa yoo isin nyaatan oo fayyadamtoonni sheeka tokko nama ture yoo waan naacha nyaachuun halaali moo halaali jennaan yoo isin nyaatu baate halaali jenna. Kanaafi wal nyaachuu bira osoo hin ta'ine wal nyaachuu bira osoo hin ta'ine furmaata fiduu barbaachisaadha. Wal nyaachuun nan dhufnaani ani nyaatu fi nyaatamu illee qophiidha. Qabsoo gadi bayanii maali sirbaa gabbaanii morman galfatanii jiran. Kanaaf dhugaa qabna nama nyaachuudhaan deemu na nyaachuudhaan deemnaan garuu fira nyaachuu waa immoo jechuudha. Kan biraa waa'ee milikaa kakaafte wanni akka milikaa uummata keenya miidhaa jiru biyya sanitti qaama lama walatu waan barbaade kana mala illee gaafatamne Abiy Ahmed milikaan humna lama. This is crazy, isn't it? Abiy ministeerri isa gaafatu jiru paarlamaan isa gaafatu jiru maallaqa biyyaa biliyoona 10 baasee masaraa jaara paarlamaan hoggaa gaafate na gaafachuu hin dandeessan jaara. Milikaan kubeeti mana keetii nyaatee kama logaa eeggan hin qabaru kan na gaafatu jiru siija. Milikaan Abiy dhabe biyyi duwwaa itti himu. Kanaaf Abiy firaawu qaba milikaan ta'uu malarraa dhaabuu qabu dirqama. This is a must. Irra jibbuu barbaachisu jechuudha. Abboon biyya qabsaan gameessonni gaarii waan qabsoon keessa dabarte ijoollee kudhan irraa dhageesse yaadni beelee naa gala dhugaadha reeffa aanaadhaan reeffa lammiitti sagal garagalchanii lan dhugaadha uummanni Oromooti nu sagalii sagaltamii sagal garagalchinee jira abboon. Gaafa dura isaan angol dhufanii ta'uu namni kun jennaan ni ta'a jettan eegesin ni ta'a jettan hangaruun ta'u waan yaada isaa kan rabbiin doongora malee hawwii teessan tana tasirrii hawwan deemuun jennan garii gargaar jettanii dhaqee gargaare amal lama jalan barkifadhee ana qomaa midhamne jechuun sammuu leedhasee hina hoggamoo wanni isin eegaa turtan maali? Dhiigiidhaan galbee qabsoo akka biliisi yeroo akkasitti sirni dadhabee jirusanitti akka biliisinu barbaadan garuu meebii waggaa lamaan duraasan meebii mudannoo nan qabaanne ta'a tarii nuti itti gargaare mee amma lolallee seenanii jeequmsallee seenanii qalbii horachuu oolanii itti lallabuudha itti hasaasuu wayyaa Iba itu untuk mulai jadian amal lama bolehkah marifane mulai carab ni. Hai. Jari buyar buyar itihamad tum alam. Bijadinya intar bilal. Arabar Abiy adane shimalis buncan nama amara pimpinnya oleh bau jadi bar. Dan nanti bulan. Binti abba mana kaya namni asiaran ko bare tero tiga mana boron
Kasila umbe itu kasisa umbale. Bikin dia tunjuk. Nano namara tuan lo jalan Tigray na tuan lo jalan Oromia be. Amma Somali tille jadi musuh egale itu. Biar ini ande tikus jira. Mali jere muni bunda to ko jira de jaran. Muni bunda to ko. Kayo jira de. Rirmi atu jira. Kaisan orang itu jira. Karena apa kerja? Kau mau mikir muka gama-gama ni kena ada kursi sudah lalu. Saya ala sudah anggap mah kufir gitu teman-teman. Wanin jirre untuk mulai mereka ujur. Terus tu betul. Muka kasih jurusan ni. Kau lah anggaran tentang gama tu kilen itu biasa nak kufisai itu. Esok timu orang lo, bosum masuk kufur karkara regilti. Nuran jatuh kufur lagi dalam ujur. Muka batte, biaya dompet kabatte, maka Oromo kabatte khulse, zaman Oromo maka sabun kam tadi di bawah Oromo binjan. Maka Oromo fudani kufani, maka angke jalan mata kande binati. Maka Oromo kan abso arsa mekan, Oromo faidan kab, Oromo buang kab dua jauhan. Arsa kero mekata mikir, umat agak gedebne bos ini amak ada sujuran. Namni Oromo le jaran hoga guwani sa ballesa isani lamina isani darrina isani qani isani din qalo dinji. We are embarrassed on their behalf. Hanavi Bumana Hamma to koyam dirkam Ubne ajay jani fir ramura inde chudak murrele dedem amma garundi sulbi Allah suwarni kana boga maka kenyan daldalu akan dan jesan maliki we deserve better Oromo deserves better they are unfit Ethiopia bi Oromo honda they are unfit ready gaum sen kamani awat billahi intan gadde majiran aka hiddan ka namni mar gango kabate mutannon kabu namo gango kabate dongoro jeta yero wo ya dema hunjari gadde ma dema awata gada hanga bolla taku be gandam sei sare budem khana e toni di bujju kha warra kab sorati milame rakon jolla mangor jirtu haman jibba kab sola kaban jibba kaisatu maka adamna Oromo jau jibbi san kaban buka kaisa jira one of the most damaging thing namun absorbe sure khasaga fede timantane farse kaisa salmisani ari ammale nama to komena aima makando warra bilagale hogana da jabrisumma Oromo kaisa jalan martifate isani gore nura sure ambar salmisani kharara gata jira yetu ati kana minde ile qadadari fi jaja fi daro bil ka daro bornati madai ka chitte ambara kata jimle gaba galle proposal de isne tu dekan funding ab saoda mina mani mati sani devi sani jaura tum suda barbaji orome kale je bunda kam wani tokkichi sani tokkichi dole betul nama tu namar kuma tokko mina ma kuma tokko gargaw danda itu isan garu mi karra mi to maliki absonge swan turmi nama absonge se ture jin bahama ke sa ka bangargaru ko famiti ka gafin bira khifta laman ka yette ka bosona gale mar sera alajira khiftan bira kisajur hunda chala khifta maqam angisi kam khifta bosona gale wan elalime akati sagal jesan furex mara defan nasal jolle tenge tabosana jirtu jolle tenge ko soltai jolle amara jolle nanno adda ilawali ban I know these people nimbe habar ila chagara rumma ka batlende jolle amma wabo jawnis jolle fanno jawnis heddu sani akamma pintale yi jani ora to mangana ila siyasa gara-gara kamaju dende garu jolle tuni
كإرترا توريس كبوسر توريس كوفيدي أبي أحمد جل سيرة كباچا توريس وقاتو كولما سمبول الدرّي سياسات إبتة نمني جيرو دبّت إني ماتت بوسونك غري خبتا چاكا جروسن وان چاكا توان بوسونك تسجل چسام فوررت ایک دیکھنا ہے تو سیاسم بیتی درّي رتی أكا فرمتو سياسة بيجتي أفان أوه ترى جرا أفان ورا سياسة تكذب itu gol. Kita mau tuh mereka juru lo sirau bandang aku mau rasa umeh sedikit lapangnya. There is no way around it. Anggo mau tuh mana katanya masalah mau tuh mana kes tani aweh mau tuh mana kan abenya umat tadi bila mereka katanya kita tani buya halkan nama sama orang itu di bawah muka itu. Daga arah kau yang gak kata anggo tuan nama buat mereka. Onne injire nama kanni gavana salla balandu nama abba murti ko berarti barat atore gal gaji man jaladum te nergan shukuti ka kenna shukuti ka ga bagi dukkana sana keisa onne ndi wonni fede oru vela la kajaba haratinde gavasi nagara jirre manaw galbo muhi sudar gavata ko sana kali demu kitab kaisa ni kartani waraabessi bakkanaa dhufee agarree galee aanaa fi qawwee intalaa sallama caasee jechuudha. Dhagaa warri aangoo warra qawwee qabatee maal jedhu kuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'u lallaba. Qawween hanga feetee yoo jiraatte ummata oliiti. Ummata oliiti. Jaarraan baagadaa dur maal jedhu ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira. Error kan वो बोलते वक्त बताते तो तीन चार वो यानी दारा बोलते वो हम राती हर रास्तानन मदाल लिखा नहीं उस सिर्फ वो यानी घर खाना चाला जबिना भारती चीमा कबा सिक्योरिटी चीमा कबा दीनज्ञ चीमा कबा सियासत चीमा कबा जरे वो सिक्योरिटी कबन दीनज्ञ कबन भारती कबन नू औरों तो आसी निशान गए नू तो सुने निशान गए नू सुने निशान जलन कबा तो एक वो सिर्फ ना तो वन ब्रांड जलम kamu di merah gedi no di brand gue itu ha lima federal ini lima filando kurundi itu dulu bekum sakam noromon bekum sakam umat sirnambul umat adampul umat demokrasi bul oromias tahak umat itu sih kayak sejumlah oromo kalau dari sama umat sih kayak sejumlah itu bias umat ini kan artinya kamu berapa baca tuh 2018 it was not just about Oromos sabab sebenarnya nuan di kurfama cakap tuh amma boda umat ini kurfama kuni umat Oromo kuna kakeknya tilala kursa mereka karena boda minta yuran undi jadi itu abdi mereka tuh itu abdi san nyat itu karena isi umat ini murni sang kayak sama ya ada tuh minta tuh amma boda minda ni dawanti arara nagari ada tu aja mismanagement of the transition karena kau kan betul karena sirna ummatoda Ethiopia itu mari marabada ila milan ummatoda hoggaroda sani wajib mari ne sirna ummata Kenya bis ummata beratis tahu jaru mana jaru milan denya ya cur kabira wanni ciman Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lamatu mamaa jirra bardhiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeesaa jirti gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana gama biraan maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni kun jira jaa ni jibbamna jechuudha Oromo fobia nangam tual disirre ke daccha me ka guddatte jirtu makan nyaata makan walleessan darri isaanii tuffidite hammeen isaanii jibbadite these are to stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha maaliifi nuti biyya hundaaf taatu jaaruu barbaanna waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincile dhaggeeffadha nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas
nu amaara jibbineen fincille tigreef jibbineen fincille oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra gahu ifirraa cabsuudhaaf har'ammoo dirqamni oromoo akeenyi oromoo haa ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nu qofaa miti nama biraallee hin miine jaaruma har'a Itoophiyaan kaleen ulaa turte sun harka nama keenyaatiin nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jiran ijoolleen nu keessa bayan. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nu sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabree sirriitti beera ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa. Tigraay keessaa baatu hin jiraattu. Faffacaatii okkotee lafa buutanii beektanii okkotee lafa buuse taate san keessatti Oromoon hin buufatu namni fuula kijiban dhaga'ina. Realitiin jiru maali? Biyyi Itoophiyaa tun sirraa'uu qabdi. Sirraa'uu ni dandeessi. Oromoo akka taatutti, Tigree akka taatutti, Guraagee akka taatutti, Amaara akka taatutti, Soomalee akka taatutti haqa walii eeganii, dhugaa walii eeganii, waliin mari'atanii, negoosheet godhanii, baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan wal qixxummaan, bilisummaan, wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan. Ijoollee abaa'oo isin jettan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiiftanii dhuftan. Kijiba finxaalee maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti akiinoo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaan nageen hin jiraatu, Amaarri nageen hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Soomaaleen Moqodishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii miti. Sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemsuun, Finfinnee eemaluun, Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal. Tigree wal walchiisan, Amaara wal walchiisan, Oromoo wal walan, Soomalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No, nuti uummanni Soomaaleetis galata nurraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessa baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yemamaa nuuf hin jiru. Humnaan yemamaa sun mangistuufis hin taane. Maqaa keenyan immoo kun yemamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi, ta kabaja Oromoodhaa eegi, ta haqa Amaaraa eegi, haqa Somaalee eegi, haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa nama qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility. Naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf. Rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu illee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf, hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa'uu hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni hiriira takkaan baqeet bada lamaa ala hin jiru jechuudha. Kan kanaan jiru galatooma.